Ashamaa kam jirtan kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa du'arraaf qabannee dhiyaanne kan isinitti mu'ane jirsa wallaatu. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti mootummaan biltiginnaa biyya Ahmad ilmaan Oromoo Walloo dararuuf ajjeesuun itti fufee jira. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Walloo aanaa Jillee Dhummuugaa keessattidhaan itti fufee jira. Ergaa waraanni Eertiraa kaaba Oromiyaa godina Walloo seenee booda bulchitoonni biltiginnaa duraanii qeerroo bilisummaa Oromoo qabaniidhaatti guuraa jiru. Akka gabaasni garasii bahaa jirutti dubartii dabalatee namoonni baay'een hidhamaa akka jirantu himamaa jira. Namoonni muraasni ammaaf maqaan madda nageenyaa dhaqqabe isaan armaan gadii kana. Tokko Abdul Karim Muhammad Arbiyyee, lama Umar Muusaa Umar, sadi Umar Moo'ee Umar namoota jedhamanidha. Uummanni keenya akka of eeggatu ergaan gola hundaa darbaa jira. Kanumaan wal qabate aana dawaa caffaa ganda Gobayyaa Tulluu jedhamtutti namoota lama yoo ajjeesan kaan fuudhanii dhabamsiisaa jiru jedhe gabaasni madda nageenyaa dhaqqabe. Namoonni ammaaf ganda Gobayyaa irraa maqaan nu gahe kan armaan gadii kana. Tokko Sayidee Ibraahim Tafarii, lama Indiris Sayidee, sadi Muhammad Indiris kan jedhamu dhahanii bakka kufeetti dhiisanii bira darbuu nuuf himan. Uummanni keenya biyyoota alaa keessa jirtan dhugaa quuqama sabaa yookaan namummaa yoo qabaattan uummanni keenya niitoorkiin irraa citee waan jiruuf uummanni biyya alaa hanga bilbilisiniif dalageetti uummata keenya akka karaa irraa maqan godha. Uummanni keenya osoo waa takka quba hin qabaanne dhumaa jira jechuun ergaa dabarsee jira maddi keenya kun. Mootummaan biltiginnaa haleellaa xiyyaaraatii fi humna waraana lafoon namoota hedduu ajjeesu kaanis madeessee jira. Warroota haleellaa xiyyaaraatiin ajjeefaman keessaa kan du'an isaan armaan gadii kana. Mahawwaa Mangistuu ganda Gobayyaa irraa haleellaa xiyyaaraatiin kan ajjeefamteedha. Mareemaa Ahmed Shaklaa irraa waraana Abiyyi irraa shanamte. Siraaj Ibraahim Shaklaa irraa waraana Abiyyi irraa shaname. Ibraahim Siraaj Shaklaa irraa waraana Abiyyi irraa shaname. Yaayaa Ahmed Moommee mucaan isaa Gobayyaa irraa haleellaa xiyyaaraatiin miidhameera. Ahmad Aliyyi mucaan isaa Gobayyaa irraa haleellaa xiyyaaraatiin miidhameera. Awwal Aliyyi Billaantaa haleellaa xiyyaaraatiin miidhamee jira. Aliyyi Hussein ganda Garbii irraa rashanamee reefi karaa irratti gatame. Sayid Hussein ganda Tuchee irraa rashanamee reefa karaa gubbaatti gatuunuuf himan. Warroota hidhaatti guurraman keessaa muraasni tokko Abubakar Ahmed Yusuf, lama Hiddee Sayidee, sadi Sayiduu Ali Bashiir, afur Aliyyi Indiris Ahmad, shan Abubakar Siraajii fi warroonni baay'een maqaan hin beekamne namoota 15 olittu hidhaatti guurramee jira. Kaanis lafaa fi maatii isaa dhiisee baqatee deemee jira. Haalli amma keessa jirru kun akkuma kanaan itti fufa taanaan warreen ganda Gobayyaa keessatti argaman rakkoon cimaan keessa akka bu'u maddi keenya kun nuuf himee jira. Abbootiin gadaa Kaarrayyuu guyyaa 4 dura humna addaa Oromiyaatiin ukkaanfamu gariin hoolotaa jiraachuun beekame. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabawaan qindeeffate qaba. Abbootiin gadaa Kaarrayyuu guyyaa 4 dura humna addaa Oromiyaatiin ukkaanfaman gariin hoolotaa jiraachuun beekamee jira. Miseensonni gadaa Michillee Dullachaa osoo jiila gaggeeffataa jiranii muddee 2 bara 2021 waraana PP'n kan humna addaa Oromiyaa jedhanii of yaamaniin qabamuun gariin ajjeefamanii gariin achi buuteen isaanii dhabamuun kan yaadatamudha. Kanneen achi buuteen isaanii dhabame gariin magaalaa hoolotatti hidhamanii dararamaa jiraachuun beekamee jira. Muraasni ammoo boosaatitti hidhamanii jiru jedhu maddeen keenya. Hanga ammaa namni isaaniin dhaqee dubbisuu hin danda'u. Namoota gaafa sana ukkaamsaman 25 keessa namoonni 23 maqaan beekamee jira. Tokko Hawwee Qumbii Boruu, 2 Mi'eessoo Boruu Waaqayyoo, 3 Roobaa Boruu Daadduu, 4 Gadaa Boruu Daadduu obboleewwan, 5 Bayyaanaa Jiloo, 6 Odaa Hawaaz Odaa, 7 Nuuraa Turaa, 8 Roobaa Jiloo Diidoo, 9 Boruu Carcar Odaa, 10 Mi'eessoo Jiloo, 11 Hawaaz Waaqayyoo Dagalee, 12 Jiloo Maatoo Jiloo, 13 Qumbii Baqqalaa, 14 Qumbii Boruu Jiloo, 15 Jiloo Borraayyuu Hawaaz, 16 Waariyoo Roobaa Waaqoo, 17 Gobboo Hawwiilee Borraayyuu, 18 Odaa Mattikee, 19 Jiloo Guutoo Jiloo, 20 Sanbatuu Hawwee Bulagaa, 21 Mi'eessoo Makuraa Borraayyuu, 22 Roobaa Hawaas Tarracaa, 23 Qumbii Boruu Diimati. Ibsa ejjennoo Majlisa Oromiyaa Sayid Dawwee waan qindeeffate qaba.
ibsa ejjennoo majliisa Oromiyaa manni murtii waliigalaa dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa marii guyyaa 28 ji'a 3 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa gaggeesseen ibsa ejjennoo armaan gadii baafatee jira. Tokkoffaan nuti uummanni musliimaa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam lubbuu keenya qabeenyaa fi maatii keenya hunda caalaa jaalanna. Kanaafuu arraba namticha abaaramaa haati isa abaartee wallaalaa kan kabaja ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam tuquu fi yaale jidduu kana miidiyaa hawaasaa irra deemaa jiru cimsinee ni balaaleffanna. Qaama seeraatti dhiyaatee tarkaanfii seeraa akka irratti fudhatamus ni gaafanna. Koreen ulamaa'ii fi hayyoota irra taa'e dhimma kana hordofan akka ijaaramu waamicha godha. Nutis irratti ni hojjenna. Wanti uummanni keenya beekuu qabu nabiyyicha sallallahu alaihi wasallam rabbumatti ofii isaatii kabaje. Arrabnii fi gochi namoota wallaalaa akka kanaa sarkaa isaanii homaa hin tuqu. Gaafa isaan ergaman irraa kaasee uummanni jajjallaan akkasii nabiyyii keenya sallallahu alaihi wasallam kijibaa falfalaa qaalluu fi kan kana fakkaatan jedhaanii turan. Garuu sadarkaan isaanii dabalaatuma bule warra isaan jibbattu seenaan isaanii xiqqaata. Kanaafuu manni keenya bifa tasgabbii fi obsa qabuun ulamoota keenya dhaggeeffataa akka deemtan waamicha isiniif dabarsina. Yakka namichi kun raawwateen hordoftoota amantii biroos akka hin tuqne asumaan waamicha isiniif goona. Lammaffaa uummanni keenya yeroo kam caalaayyuu yeroo ammaa nageenya isaa eeguu qaba. Hordoftoota amantii biroo fi sabaaf sablammoota hundaan wal hubatanii nageenya waliin jiraachuun bu'uura amantii keenyaati. Nageenya biyyaa fi uummataa eegsisuunis bu'uuruma amantichaati. Kanaafuu uummanni keenya qaama dhimma nageenya eegsisu wajjin waliin ta'uudhaan nageenya naannoo fi biyyattii akka eegsiftan waamicha keenya ni dabarsina. Sadaffaa irratti tokkummaan musliimaa yeroo hunda barbaachisaa ta'uun beekamaadha. Garuu yeroo diinni shira adda addaatiin tokkummaa keenya diiguuf socho'u kana keessatti ammoo tokkummaan keenya daraan cimuu qaba. Kanaafuu qur'aanaa fi hadiisa irratti hundoofnee tokkummaa keenya cimsuudhaan shira diinaa keessoo fi alaa akka fashaleessinu ummatichaaf waamicha dabarsina. Afraffaa irratti akkuma beekamu rakkoon bifa adda addaa yeroo dhiyeenya kana biyya keenya irratti wal jijjiiraa tureera. Yeroo tokko dhukkuba ulfaataa marsaa biraa waraanaa fi hongeen uummata baay'ee beelaaf saaxilee jira. Furmaanni kana hundaatu harka Rabbii guddoo jira. Kanaafuu imaamoonni keenya salaata keessatti qunuuta godhuu dabalatee salaataan alas du'aayii akka baay'iftan waamicha isiniif dabarsina. Hawaasni bal'aanis rabbiin kadhachuutti jabaadhaa. Shanaffaa irratti akkuma armaan olitti tuqne uummanni biyya keenyaa sababa uumamaa fi namtolcheetiin rakkoo baay'eef saaxilamee jira. Uummanni baay'een maatii fi qe'ee isaarraa buqqa'ee rakkataa jira. Fakkeenya Wallagga, Walloo fi Affaar tuquun ni danda'ama. Uummanni Booranaa fi Baalee immoo baay'een isaanii hongeen miidhamee waan ofii nyaatuu fi beellada nyaachifatu dhabee jira. Uummata kana hanga dandeessan gargaaruun dirqama musliima maraati. Kanaafuu osoo uummata kana amantii fi sabaan hin qoodin akka gargaartan maqaa Rabbiitiin waamicha uummata musliimaa maraaf dabarsina. Sadaasa 28 bara 2014 hoteela Uummaa Finfinneerra. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa du'arraaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaa fan daawwachuu barbaadan yuutuubii keenyaa fi tiwiitara keenya jala dhaqaa isiniin jechaa haga waan waliin turtaniif galatooma.